fuuna shama akkam jirtu daawwattoota keenya kan biyya alaa biyya keessa teessanii akka daawwataa jirtan kun Abdii Tuubii Abdii Tuub akkuma beekamu qophiiwwan teekinooloojii wajjin wal qabatan tokko lama sadii isiniin boora ga'uu jira. Ammallee ka duratti illee qophiiwwan teekinooloojii waan muraasa keessaa isin agarsiisee jira. Har'a immoo qophiiwwan teekinooloojii jiran keessaa tokko kan ta'e viidiyoo ediitingii akkaataa kamitti Filmooraatiin haala salphaatiin akkamitti akka ilaaluu dandeenyu waliin laalla. Haaraa warri taatan sabiskiraayib gochuu kan daganne sheer laayik akka gootan warri immoo gaaffii ta'u warri qabdan telegiraamii kana jalatti argamu lakkoofsa bilbilaa kanarratti qunnamtanii gaaffii barbaadan gaafachuu akka daganne asumaan sheer akka gootan isinii dhaama. Gara barnoota keenyaatti walumaan gallaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan Filmooraa jechuun kana fakkaata appiinsaa Wondershare Filmooraa jedhama. Viidiyoowwan har'a waliin hojjen ilaallu keessaa tokko lama kan jennee ilaallu mee akkaataa akkamitti fuuldura Filmooraatiin viidiyoo yookaan immoo suuraawwan akkanumallee dookimentii qabnu import yookaan immoo gara viidiyoo kana editiitti galuu yeroo jalqabnu viidiyoon kun keessatti fudhannaa jechuudha yookaan immoo import jedhama afaan warra Faranjiitiin. Kanneen fakkeenyaaf viidiyoowwan kanaa fudhannaa gara keessatti farda kana mee fudhannaa suuraa kanallee akkasuma kanallee fudhannaa viidiyoo kana onlaayinii irraa warreen bu'an keessaa warreen akka introotti nu gargaaranidha. Suuraa kanallee ni dabala. Akkamitti suuraallee itti daballee zoom gochuu akka dandeenyu viidiyoo keenya akka bareechachuu dandeenyu maybe suuraa kanallee ni dabala. Haa ta'u akkasuma viidiyoo kanas nan fuudha. Asumaan mee ilaallaa egaa haa ta'uti viidiyoo kana jalqaba gaafa edit gochuuf jalqabnu kompiitara yeroo fayyadamnu jechuudha. Yookaan maawuziin gaafa fayyadamnu akkana gadi gootonna kanatti nufaa jechuudha. Viidiyoo namaati. Viidiyoon kun dura hojjetameera akkuma beekamu. Viidiyoo gaafa hojjettanii introo yookaan immoo sabiskiraayib, laayik, sheer, koomentii naa godhaa yoo jechuu barbaadan kan inni galuu qabu karaa gadii kanatti. Kan ammoo akkamitti akka galchuu dandeenyu inni kun immoo maaliif akka fayyadu bakka karsariin irra deemaa jiru kanan argitu kun viidiyoo kutuuf mala akkuma argitan introo kanan fuudhadhame. Ingalchiname ishii kana akkana goone balleessina. Laala. Chrome key kayyatu kanarratti kilik goona. Akka argaa jirtan kun bifa kanaatiin wannoo kan akkanatti bareechinaan ilaala. Bakka karsariin irra deemaa jirtu hunda hordofaati viidiyoo kana seeraan hubachuu dandeessu jechuudha. Karsariin keessa akka jiru ilaalaa jechuudha. Asuma wanti viidiyoon amma introo kana asirra galchee jira. Introo yookaan giriil akkaataa akkamitti sabiskiraayib manaan beeksifachuu kan barbaadan kun akkuma argitan kun bakka kanatti ishii kana asirra keechuu jechuudha. Mee amma sagaleewwan lamatu jeeqaa jira. Isaan kana immoo akkamii akka balleessuu dandeenyu sagalee isa akkamii akka fudhachuu dandeenyu walumaan laallaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf muuziqaa jalaa sirbaa jiru kana
jalaa kanaan balleessaa jechuudha. Karsariin koo eessa akka jiru ilaalaa akka jirtan abdiin qaba. Sana booddee garaagarummaan maal tokko jiru illee isin dachee gochuu akka dandeessan. Bakka kanatti kan introo YouTube like share naa godha. Mee ammoo kanaasitti waliin kaasa. Akkuma argitan ka introo gadi hir'isaa ammoo kan sagalee isaa sana jala balleessaa jechuudha. Akkuma argitan kanarratti bakka kana dhufnee speedii isaa dabaluu ni dandeenya. Slow, fast, and normal. Wanneen akkana jira akkuma argitan video 4 irra kaasa. Kadura normal sanaa fi video kana gaafa fast gootanii sagalee isaa jalaa balleessitanii akshinii yookaan immoo chaawwan asirratti ta'an hundayyuu gabaabsitanii namaa mul'isuu dandeessanii ni jechuudha. Akkana gochuu ni dandeessu. Amma garuu meestiin normaali isaatti ibsaa jechuudha video kana. Normaalisti. Kunooti. Normaali isaa gaafa akkana ta'e ta'a. Soundiin jalaa badee jira. Soundii immoo akkamiin akka deebisu walumaa laayifii yoo dura isin jalaa badee irratti control plus Z gootanii isa karaa dura isin jalaa badee jechuudha. Mee akkanaan akkana deebisna. Kun amma fast irra jira. Amma normaalii gaafa deebisu immoo akkam akka ta'u waliin ilaalaa jechuudha. Control plus Z duubatti deebitu kada gootan irra yoo isin dookumentiin keessan duubatti deebifachuu barbaaddan control plus Z. Control plus yookaan immoo control gadi qabdu isaan booda Z itti dabalu. Kun amma normaal isaatti deebi'ee jira jechuudha. Meesuma kana immoo ni balleessee taniin audio kan ofii kiyyaa qabu qaba. Audio kan biraa jira. Kan achitti dalatame. Kanaati jettee kun asirra kanaati maal gochuu barbaada? Delete yoo barbaade yoo deebisachuu barbaade control fi Z fayyadamaa jechuudha. Kan jidduu kana yoo barreessuu barbaade akka argitan kun replay delete kan jettu kana yookaan immoo shift delete fayyadamuu dandeessu jechuudha. Jidduutii bahee amma garuu duubatti yoo deebisuu barbaade kun akkana itti deebifudha jechuudha. Audio kan biraa akkaataatti jalqabu isin agarsiisa. Audio dookumentii kiyyarraa qabu screen irraa fuudhee isiniif galchaa jechuudha. Kunooti gara kana fidaa jechuudha. Akkuma argitan kun akkana takka kanatti kennu wanta sirra jiru hunda balleessee jira. Screen irra kan jiran kanneen audioowwan kaa olitti argaman viidiyoo sana waliin kaa hojjetamu gatee jira. Amma kan biraan itti dabalee jechuudha. Akkuma argitan ragada sirba ragada. You don't want girl who live in Oromia, we can ask around the boss mountain.
Today's her special holiday, which is called Erecha. Ragadaa jechuudha sirba ragadaati akkanatti. Mee insammoo yookaan hin balleessuu danda'a yookaan immoo duubatti deebi'uu danda'a. Kana gochuudhaaf immoo kompiitara keessan irraa control plus Z qabattan sanaa booddee duubatti yoo deebi'uu barbaadan ammallee gana viidiyoo keessan gootatu irraa akkanuma control plus Z qabattan irra gottanii controlii fi zaa qabdu sanuma duuba rurrukuttuu sanaa booda isinii deebi'a. Muuziqaa auduun duratti kana. Obboleessi gaarii siinolee galataa siif dhufuu kabajaan ormaati galchitaa kaadhimman kee hoo maal qaba maaliin. Kana fakkaatu kaartaa ofiisaa qabdu suuraa baay'ee bareedu kana akkuma argitan akkana goona. Kun suuraadha. Viidiyoon kana ishee kana kana bunaa ofitti yoo kana bunni garuu bareedu jechuudha. Kana maal fayyadamna? Kun akkuma agartan suuraan keenya diizaayin isaa kan jalaan baannetti suuraa kana fudhanne suuraan keenya kana jala baannetti effect kan jettu kana jala agarra. Isaan booda filters jedha. Filters jala ammoo wanneen kana akkuma argaa jirtan kanneentu jira. Mee aniif akka suuraa koo waliin kaa deemu yookaan akka bareedu kana fakkaata kana godhadhee jira. Gaaf filter yookiin biloorii kana kun akkana gadi harkifannaa jechuudha. Wanta suuraa kiyya faana kanatti haala kana miidhagsanii bareechee kaa'uu mala. Mee ammallee suuraan kun haala kan yoo yookaan immoo zoom gaafa goonu kana goona jechuudha. Suuraa kana zoom gochuudhaaf kun bakka kana argina jechuudha. Ayi haala kanaan bareechina jechuudha. Akkana godheera. Zoom immoo kan isin argattanii kun bakka kanatti karartan crops and zoom kan jettu kanarratti akkas gochuu dandeessu yookaan immoo mallattoo oleewwan bakkeetti argaman kanneen fakkeenyaaf kana asirraa balleessa kanallee asirraa balleessa maaliif yoo jenne audio kana viidiyoowwan kana olitti argaman kanneen hundallee iddoo tokkotti audio isaanii kolfana bareeduuf mee audiotii galchaa jechuudha. Audio sama ragada jedhu kana waliin ragannaa jechuudha. Sama fidee sirra galchaa jechuudha. Kana achitti iddoo waan irratuuf hin gata. Sama maaliin fayyadamna? Kunoo kana illee akkana goona katte jedha. Mallattoo kunoo maqasii fakkaatu kanaan kutuu ni mala jechuudha. Sanaa booddee maal goona? Ishee kanarratti kilik goona. Sanaa booddee delete yookaan immoo replay delete kan jettu kana achitti goona. Sanaa booddee duubatti deemna jechuudha. Audioon keenya fi viidiyoon keenya akka wal argatuuf. You know what, girl? Who live in Oromia, we can ask around the mountain. Today's her special holiday, which is called Erecha. Viidiyoo kana laalla. Viidiyoo kana mee kun asitti illee ni kutaa. Bakka kanattis nan kutaa. Sana booddee kutee jira. Sana booddee erga san kukkutee kana akkaataa kamitti fakkeenyaaf filimooraan akka kanatti 3D wanneen akka kanaa qaba asirratti
isaan kanaatiin transaction yookaan immoo akkaataa kamitti viidiyoon keenya akkaataa inni darbu isinii bareechaa jechuudha. Mee asirratti kun akkanatti gadi harkisiisa booda kanatti translation isaa yookaan immoo daddabarsu isaa akkanatti kaayamuu ni danda'ama. Biraallee kun kanan kaayaa bakka karsariin jirtu akka ilaaluun hin daganne yoo faana buutan sirriitti perfektii ta'uu ni maltu yookaan immoo sirriitti ga'umsa gaarii argachuu dandeessu jechuudha. Raadiyoo suuraa kanaa fi viidiyoon kun akka inni wal quunnamee yookaan immoo wal faana wanti ta'uudhaaf kan walitti hidhuu danda'u kun akka kanaatti hidha yookaan immoo translation kanaatiin wal quunnamsiisuu ni danda'a. Translation daddabarsituudha afaan Oromoo isaatiin kunoo kanaatiin akkana gochuu dandeenya. Ayyee ammallee farda kana galaafidha. Farda kana gaafiidha. Mee wanti isin hin argine keessaa tokko viidiyoo kana suuraa kanatti yaa'ee viidiyoo hin jira. Viidiyoo kana immoo akkamiin akka argachuu dandeessu yookaan immoo viidiyoo keessan isin jalaa balleessuu danda'a. Bakka karsariin jirtu kana yoo daawwatan isin agarsiisa. Bakka kanaatiin zoom gootuuf lafiitti gara guddifattu gaafa guddifattanii dookimentii keessan jala okkatee kan jiru viidiyoon xiqqishaan yookaan immoo viidiyoo keessan kan balleessu malu jira. Fakkeenyaaf viidiyoo kana gaafa argitanii suuraa kanatti aanee kan jiru viidiyoo gara garaa kana jiru. Kana asitti ishee kana bakka kanatti argamu jechuudha. Mirgatti argamu ishee kana delete goona jechuudha. Viidiyoon kun amma fakkeenyaaf gaafa ilaaltanii kana asitti effektiin isaa bakka kanatti bakka argitan effektii isaa guddatee hin jiru ammallee hamma caafii kanaatti ni gootota kanaatti jechuudha. Hamma caafii kanaatti kana gaafa gootattu suuraan kaartaan zoomiin kee faana deemaa jechuudha. Amma suuraa asitti afeeru kanaan argitu akkuma argitan suuraa kana immoo ni buuta mallee. Yoo viidiyoo keessan hamma isaa xiqqeeffattanii akka editii sirrii keessatti gochuu barbaadan bakka kaarsariin jirtu kanarra dhuftu akkanatti gootattu jechuudha. Abbaan fardaa ofii asirra taa'eera. Isallee wanni kanaatiin biloorii yookaan immoo effektii kanaatiin gootatee bareechuu ni mala. She will do us with her cultural dance known as Wagada. Ye farda keenya akkanaan bareechanaa jechuudha. Farda keenya akkanaan bareechanaa sanaa booddee maaltu nu hafee viidiyoo kana lamaan fardaa fi gumee kana yookaan immoo akkuma argaa jirtan kanatti wal quunnamsiisuuf yookaan translation isaa Iyyee kanaan bareechan ishee kana akkanarra keenya yoo barbaanne wantoo kana akkan xiqqeessuu dandeenya. Akkan naqqaametti akkaataatti daddabarsuun isaa jechuudha. Ishee kana akkanaan xiqqeessuu ni dandeenya jechuudha. Latti kilik goone bakka haala kanaan xiqqeessan translation isaa akka hin naqqaametti automaatikii akka darbuutti. Nama maaltu nu hafee viidiyoo kana haaluma salphaan barachuu kan dandeessan oduu kiyyaa fidii hamma farda gahuutti guddisuu ni danda'a. Gara kanaan guddisuu ni danda'a. Barreeffamallee waan garaa garaa nu hafee isaanii immoo akkaataa kamiin akka barreessuu dandeenya. Walumaan daawwanna. You know what, girl? Who live in Oromia, we can ask around the boss mountain. Today's her special holiday, which is called Erecha. She will do us with her cultural dance known as akkuma argaa jirtanii
fakkeenya isinii fudhadhanii waan barbaadan barreessuu dandeessan isinii yookaan immoo akka kanatti haala isinii maaloo miidhagsuu ni dandeessu isin filannoo keessanii asii uftanii kalarii barreeffama keessanii barreessuu dandeessu barbaadan kanatti barbaadan kalariiwwan garaa garaa jira mee fakkeenya yeroo baay'ee kanan jaalladhu kalarii baala isaanii fayyadamu yookaan diimaan jaalladha yookaan immoo waan kun haala kana barreessuu dandeenya akkana barreessuu dandeenya akkana barreessadheen kaawwadhaa jennaan usti viidiyoo kana immoo yookaan immoo normaal goona gara diimaa kana goonani guys yaa kalarii diimaa kanarra keenya akkanatti ta'a abdiituu jedha inni tasitti galee jira inni kana akkamiin akka balleessuu danda'u walumaa deebiidhaan duubatti deemuu dandeessa kunis kiyya inni kana akkanaan balleessita jechuudha sanaa wanne kun sii taa'aa dizaayinii yookaan immoo haala barbaaddeetiin bareechuu dandeessa qubeewwan kee akkanatti jallisuu dandeessa akkanatti kaayuu dandeessa amma immoo animeeshinii gochuu dandeenya barreeffama kanallee jechuudha akkaataa ittiin viidiyoon keenya miidhagu tekstiin keenyallee zuum gochuu danda'u deemuu danda'u haala kanaatiin deemuu danda'a viidiyoo keerra kanatti deemsuu ni malta laal qubee kana sii gootota kana sii barreessaa hedduu natti tola kanaan barreeffadhe kaawwadheera jechuudhaan tekstii kanaan fayyadamna jechuudha. Tuning to us, user catch. Tuning to us, user cultural dance, known as Wugada. Warreen kana fakkaatanii haala kanaan akkanatti ilaalu mallaa kanneenidha. Viidiyoo kana immoo erga xumurree nuuf toleera jennee gaafa xumurru viidiyoo kana akkamitti import yookaan immoo export importiin gara keessaatti fudhachuudha. Exportiin immoo viidiyoo keenya gara faayila keenyaatti yookaan immoo deeskitooppii keenya irratti yookaan immoo yuutuubiitti fe'uu yoo barbaanne yookaan immoo faayila biraa jala galfachuu barbaanne akkaataa kamiin akka erguu dandeenya exportii akka ta'e kunoo akkanatti dhufnaa PM'tiin gochuu dandeenya. As kana dhufnee immoo faayila keenya maqaa isaatti bakka itti fe'uu dandeenya. Fakkeenyaaf amma deeskitooppii kiyya yookaan immoo iskiriin kompiitara kiyya irra kaawwachuu mala yookaan viidiyoo ediiting footooshoop fayyadu kana faayila kana jala galfadha. Sana booddee maqaa viidiyoo kiyya akkana godha. Fakkeenyaaf viidiyoo ediiting jedhee maqaa isaa barreessame maqaa isaa akkanaan barreessuu mala yookaan immoo maqaa isaa fakkeenyaaf 430 yoon kaawwadhuu ni danda'a. Viidiyoo ediiting bifa kanaan akkanatti PMV'tiin kaa'uu dandeenya. Isaan kanaan kaa'uu dandeenya. Kanaan kaa'uu dandeenya. Barbaanne ansi ajaa'ibu YouTube irratti illee gadhiisuu dandeenya. Akka kanatti diraayivii irra galchuu dandeenya. CD itti caanuu dandeenya. Akkasumallee kun amma ani dookimentii itti deebisee dookimentii irraatiin YouTube'itti fe'uuf ni mala jechuudha. Yookaan immoo kan inni jiru deeskitooppii koo abdii kan inni jiru
abdii userii abdii irra jira desktop editing jala jira sana booda editing ta'eera megabyte isaa size isaa 26 megabyte dha video baay'ee xiqqaadha ishii kana export na gochaara laala argaartan video kana edit godhee xumurree upload goneerra document keenya yookaan export goonee jirra akkuma argaa turtanii video kana bakka inni jiru argachuu barbaadan tokkoffaa bakka iddootti save goone sana yaadatte yoo ta'e akkanatti gochee screen irra kaawwadhee jiraan jirra argachuu danda'a yookaan immoo haala salphaatiin argachuu kan dandeessan find target kan kanarratti click gootu sanaa booddee bakka videoon keessan itti ture sin agarsiisaa jechuudha sanarraati videoon keessan maal akka fakkaatu ilaaluu dandeessu yookaan immoo minimize gootanii video keessanii fakkeenyaaf 430 jedhee bakka kamitti akka godhee sin agarsiisa. You don't wonder who live in Oromia, we can also know about some mountain. Today's her special holiday, which is called Erecha. She will enjoy us with her cultural dance, known as Rugada. Mari daawwattoota keenya viidiyoo ammoo jedhee keerraa viidiyoo kanarraa barnoota guddaa akka barattan viidiyoo hojjechuu akka dandeessan abdii guddaan qaba. Viidiyoowwan garaagaraa akkasiin qaqqabuuf subscribe, like, share, comment akkanaaf gootan abdiin qaba. Akkana jajjabeessitan hawwii kooti comment illee kanaaf laattan kanarratti jabaadhu kunillee haga kana hir'isi yoo jettan hedduun itti gammada. Keessattiyyuu YouTube irratti ijoollee live haasoftan yeroo hedduu viidiyoo keenya gaafa share walii goonu viidiyoon keenya YouTubein keenya maatii walii yeroo taanu maatiin keenya nu guddata keessattiyyuu yeroo subscribe goonu immoo amma yoo tokko subscribe godhe saa 24 yookaan immoo guyyaa tokko booddee yoon siif deebise malee yoon amma subscribe keessan amma automatically yookaan immoo yoo sinii deebise lamaan keenya irraa yoo hin hir'isa kana hubattanii akkana hin komanne yeroo sana sinii deebisu dhiisuun mala sinillee amma qabdanii comment jala naaf akka keessan namoonni subscribe naa gootan maatii akkan siniif ta'u warri barbaaddan comment jalatti naaf kaa sa'aatii 24 booda siniin deebisa sinillee share gochuudhaan akkana deeggartan abdii guddaan qaba. Yaada yoo qabaattan gaaffiiwwan garaagaraa yoo qabaattan qophiiwwan teknooloojii garaagaraa sinii qabadheen dhufa telegiraamii yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa kanarratti daawwatanii yookaan immoo kanarratti fooyyessii kanatti sirreessii jechuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 946 53 25 70 lakkoofsa kana jalatti argitan kanarratti koomentii naa gochuu dandeessu telegiraamiitiin akkasumallee bilbiluutiin ayyi waan na dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa.